Daawwattoota keenya waldaan duuka bootaa gaa imala duuka buummaa marsaa 24ffaaf magaalaa Koloboo keessatti kan argamu gara gadaamii yookiin immoo kawaala tulluu eegduu Fayyisaa Addunyaatti taasisaati kan jiru. Taateewwan imala kana irratti mudatan hundumaa kutaa kutaadhaan qoonnee kan isin biraan geenyu ta'a. Akkuma argitan egaa miseensonni keenya wiirtulee fi dameelee garaagaraa irraa tokkummaadhaan bifa kanaan qindaa'anii garasitti imalaa kan jirani. Tokkicha badee barbadu hojii seexana barbaadeessu dobre irraati dhalate ilmi waaqayyo waldaan duuka bootaa wiirtuu muummee imala hafuurawaa gara kawaalota yookiin gadaamotaa fi manneen kiristaanaa seena qabeeyyiitti imala waggaa waggaan ni taasisa. Imala isaa marsaa 24ffaa kan baranaa kana magaalaa Koloboo keessatti kan argamu gara gadaamii Fayyisaa Addunyaa tulluu eegduu akkasumas gara mana kiristaanaa wareegamaa qulqulluu Giyoorgisii Kolobootti taasiseeti kan jiru. Akkuma argitan egaa miseensonni waldaa duuka bootaa fi kiristaanonni hedduun konkolaataa hedduudhaan imala keenya magaalaa Finfinnee akkasumas kallattii garaagaraarraa taasisaa jirre xumurree ammaan kana gaara gadaamii yookiin kawaalli Fayyisaa Addunyaa irratti argamu jalatti kan argamnu. Miseensonni keenya wiirtulee fi dameelee garaagaraarraa nu waliin bakka kanatti imalanii gara gadaamii kanaatti ol ba'aati kan jirani. Nutis isaan waliin kan jirru taateewwan bakka sana jiranis kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii keenya daawwadhaa. Hunda duraas kan jettu lafaa sabeeyyaa dubbatu hundi darbeessee jiraata yaa waaqa gosi salata baraan jiraatu hundi darbeessee Tokkicha badee barbadu hojii seexana barbaadeessu dobre irraati dhalate ilmi waaqayyo mul'ate. Kan argaa jirtan kun miseensota waldaa duuka bootaa wiirtuleef dameeleerraa imala marsaa 24ffaa waldaan duuka bootaa qopheesse irratti hirmaataa kan jiranidha. Akkuma argitan egaa yeroo ammaa kana gara gadaamii yookiin immoo kawaala Fayyisaa Addunyaa tulluu eegduutti waliin tokkummaadhaan faaruuf waaqayyoon galateeffachaa imallaati kan jiru. Nunis waliin jirra. Isinis nu waliin turaan dhaamsa keenya. Kanku kanin taane somne nana jeju uga sirargame jala gandese Mariam sewama makake olkasi haruma ke nimaya rako ya bakatu asifa chida
isa dhaabanii fuula mootichaa akka waan badii balleessee taasisuun martuu hadheessee. ilmi waaqayyoo mul'ate. Qulqulluu Daawit yeroo mana waaqayyoo hin deemne naan jedhan nan gammadee jedha faaruusaa faaruu 121 lakkoofsa 1 irratti. Egaa waldaan duuka bootaa waggaa waggaadhaan wiirtuun muummee waggaa waggaadhaan imala hafuuraa ni qopheessa. Faayidaan imala hafuuraa waldaa duuka bootaan qophaa'u waan gurguddaa lama irratti xiyyeeffata. Tokkoffaa kiristaanonni amantaa ortodoksii naannoo Oromiyaa keessa jiran seenaa amantaa isaanii seenaa kawaala yookiin gadaamii dachee Oromiyaa irra jirtu akka baraniifi kan lammataa immoo kiristaanonni bakka eebbifamaa kanatti imaluudhaan suga yookiin immoo eebba bakka kanaa akka argatanidha. Egaa akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti namni bakka eebbisa bakki immoo nama eebbisa jedhama. Kanaaf kawaalonni yookiin gadaamonni bakka waaqayyo hojii addaa itti hojjetedha. Kanaaf kabaji isaanii bakka biraarraa kan caaludha. Kanaafis waldaan duuka bootaa imalawwan gara kawaalota kanaatti egaa ni taasisa. Egaan akkuma beekamu namoonni tokko tokko amantaa ortodoksii moototatu nutti fide jedhanii ilaalcha dogoggoraatiin kiristaanota yeroo dogoggorsan ni argina. Akka fakkeenyaatti garuu yoo ilaalle kawaalli tulluu eegduu Fayyisaa Addunyaa itti imalaa jirru kun jaarraa arfaffaa keessa kan bu'uureffame. Jaarraa arfaffaa jechuun mootota amantaa kana nutti fidan jedhan dura waggoota hedduu dura kan hundaa'e jechaadha. Kun kan agarsiisu maali? Hawaasni Oromoo yeroo sana ture amantaa kana jaalalaan tokkummaadhaan malee kan fudhate akka namoonni jedhan dirqamee humnaan akka hin taane nutti agarsiisa jechaadha. Maarree daawwattoota keenya nuunis imalli keenya itti fufeeti kan jiru faaruu isin afeerree walitti deebina. Gadaamii yookiin kawaalli Fayyisaa Addunyaa magaalaa Kolooboo gaara tulluu eegduu irratti argamu kan hundaa'e bara 330 yookiin jaarraa arfaffaa keessa moototni lakkuu lamaan Aksum irratti muudaman Abrahaa fi Asbahaa jedhaman Phaaphaasii Itoophiyaa yeroo sanaa Abbaa Salaamaa waliin ta'uun Aksum irraa gara kanatti dhufuun hundeessani. Manni kiristaanaa isaan hundeessanis mana kiristaanaa haadha keenya qulqulleettii Maariyaam Lidataati. Gadaamii yookiin kawaalli kun bakka waaqayyo hojii dinqisiisaa itti raawwatedha. Kunis bara 1531 wayita qormaati hamaa fi ari'atamuun kiristaanotarra gahaa ture sanatti kiristaanonni naannoo kanaa wal gahanii gaafa caamsaa tokko ayyaana dhaloota haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa turani. Yeroo kana kiristaanota bakka kanatti wal gahanii ayyaana dhaloota haadha keenyaa kabajaa turan balleessuuf yeroo dhufanitti waaqayyo kiristaanota kana harka warra hamootaa kanatti dabarsee laachuu waan hin barbaanneef kiristaanota bakka kana turan mana kiristaanaa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii Lidataa waliin lafa jala gadi seensisuun ija warra hamootaa kana jalaa isaan dhokseera. Hanga guyyaa har'aattis kiristaanonnii fi manni kiristaanaa kun bakka kanatti dachee gadi akka dhokfamanitti jiru. Seenaa kana dabalatee seenaa kawaala kanaa fi taateewwan bakka kanatti raawwataman irratti
abboota gadaamii kana keessatti kadhannaan murtaa'anii jiraatan keessaa kan ta'an abbaan keenya imaltoota imala duukaa bu'ummaa marsaa 24ffaa kana irratti hirmaataniif ibsa bal'aa laataniiru. Hayyuu afaanii luba badhaasaa tolaa gadaamii yookiin kawaalli jaarraa arfaffaa keessa hundaa'e kun namoota siyaasaa amantaa ortodoksii moototatu isinitti fide jedhaniif amantaan ortodoksii bara moototaa isaan caqasan dura jaarraa arfaffaa keessa hawaasni Oromoo bakka kana turan fedhii fi jaalalaan fudhatanii kan hundaa'e ta'uu bakki kun ragaa guddaa waan ta'eef dargaggoonni ilaalcha warra siyaasaan osoo hin burjaaja'in dhugaa jiru hubachuu qabdu jechuun dhaamsa isaanii dabarsanii. Itti naannoftanii yoo laaltanii amma namoonni irra jiru duwwaatu gadi cabee lafatti gassokkee jechuudha. Inni kaan tulluu ta'ee hafee jira. Haala kanaan bakki kun eegamaa jira. Akkamittiin jiru? Du'anii jiru moo? Fayyaatti jiru moo? Maalitti jiru kan jedhu eenyuuf beeka? Waaqayyootu beekaa jechuudha. Kanaafi Siwwuroo Amaaram kan jedhameef bakki kun kanaafi. Eebba bakka kanaa Waaqayyoo hunda keenya irraa bulchu. Egaa jaarraa meeqa keessan? Afuraffaa keessa jaarraa afuraffaa keessaa inni warra siyaasaan xinnoo sammuun namaa jeeqamee amantaa ortodoksii akkas ta'e waan jedhamu kana xiqqoo isin dargaggoodha waan taataniifi barnoota qabdaniin qo'annoo adda addaa geggeessitanii wanti warri siyaasaa haasa'an kunii fi seenaan Oromiyaa keessa jiru kun maaliif ol faallessaa kan jedhu isiniyyuu bira ga'uu dandeessu jechuudha gara fuula duraatti qorattanii. Kanaadhaaf uummanni Oromoo amantaa ortodoksii kana jaallatee akka ofitti qabatee ture namni dur sabaaf sablammiidhaan kan wal qoodutu hin ta'in amantaadhaan kan wal barbaadu. Abraa Waatsibaan Tigraay ba'anii maaliif iddoo kana dhufanii bakka kanatti waan kana afurri qulqulluun akka hundeessan isaan godhee hawaasa naannoo kanaa wajjin attamitti wal simanii hawaasi naannoo kanaa attamittiin yaada sana yeroo sana fudhate kan jedhu dargaggoo waan taataniif barattaniittus barachaa jirtu waan taataniif qorannoodhaaf qo'annoodhaan gabbisuun hin danda'ama. Kanaadhaaf amantaa keessanitti jabaadhaa. Seenaa keenyan beennu hin qoranne deemneen argine malee suga bakka kanaa hunda keenya irraa bulchu eebbi namoota addana jala tajaajiltoota amantoota addana jalatti dhokfamanii jiranii barakanni isaanii hunda keenya nu haa qaqqabu. Amantaa keenyatti immoo nu haa jabeessu. Osoo moototni Aksum lamaan Abraa fi Asba'aan dhufanii mana kiristaanaa hin hundeessin dura bakki kun bakka aarsaan horiitii itti dhiyaataa turedha. Kanaafis ragaa kan ta'u immoo meeshaaleen aarsaa sirna horiitii ittiin dhiyaataa turanii fi bakka kanaa qotamanii ba'an muuziyeemii yookiin godaambaa kawaala kana keessa jiru keessatti argamuu isaaniiti. Godaambaa kana keessatti kitaaba kadhannaa tibba sooma guddichaa torbee dhukkubbii keessa torban tokko guutuuf dubbifamu Gibra Himaamaat jedhamu akkasumas kitaaba sinkisaaraa biraannaa irratti barreeffame dabalatee hambaalee seenaa hedduutu argama. Imaltoonni imala duukaa bu'ummaa marsaa 24ffaa irratti hirmaatan kunniin carraa godaambaa kana daawwachuus argataniiru. Bishaan jireenyaa fannoo gubbaatti ni dheebote yeroo deebusaa himatu laataniif cumaa dhooftu. Imala keenya gara gadaamii yookiin immoo kawaala fayyisaa addunyaa tulluu eegduutti taasisne xumurree ammaan kana gara mana kiristaanaa wareegamaa qulqullaa Giyoorgisiitti deebi'aa kan jirru achitti immoo qophii garaagaraa qopheessineeti kan jirru achittis immoo taateewwan jiran akkuma kana kan isin biraan geenyu ta'a kutaa ittaanu daawwadhaa isiniin jenna nu waliin tura. Tokkicha badee barbaadu hojii seexanaa barbaadeessu dobre irraati
dhalatin ilmi waaqayyoo